Shantaan kiyyaallee kunooti hordoftoota kiyyaa deemuutti hin jira biyyaallee galaa hin jiru mudannoo kiyyaa isinitti hima waan addaati jechuudha obsaan dhaggeeffadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen amantii biroolee ashama harka fuune dhugaa dubbachuuf hedduu takka dadhabee jira laafee jira narraa mul'achuu jira. Hordoftoota kiyya mudannoo kiyyaa fi akkasuma eessatti ni malaa jira waa hedduu waan isiniif qoodu jira. Akka hin dadhabbii qabu fuula kiyyarraa ni mul'ata. Dhugaa rabbii guyyaa 3 itti kaasee jechuudha halkanii guyyaa olitti dhaabbadhee uffata tokko isaa ture. Jarri kiyya waan akkasitti nadararaniif hin beeku jechuudha. Shamarran keenya jechuudha wanti na mudate wanti fakkaattota akka kiyyaa mudate akka isin mudatu hin barbaadu. Duraaniin gaafa waggoota meeqa biyya namaa kana keessa lakkoofseen jira kan akka kiyyaa hedduudha. Duraaniin gaafa biyya namaa kana dhufu namni mudannoo isaa fi gorsa adda addaa namaaf kennu hin jiru ture jechuudha. Miidiyaan akka kana babal'atee hin jiru. Irra hedduun keenya feesbuukii marraa suuraa ilaalleetu callisnaa jechuudha. Amma garuu maashaallah wanti na mudate isi mudachuun qabu wanti narra geesse irra ga'uu hin qabu jennee waliif himuuf carraa qabna jechuudha. Isinis irraa fayyadama. Nagaa jira alhamdulillah hunda dursee osoo nagaan taane isii hunduratti argamu rabbiif galanni haa ga'u. Maaltu si mudate eessa deemuu jirta maal sirraa dhaggeeffannaa waan jettaniif ijoo obboleeyyan tiyyaa obsaan yoo viidiyoo kana caqastan keessumaa shamarran jechuudha. Wanni isinitti himuu barbaadu takka shamarran keenya jechuudha galaana keessatti kufne mudamnee jechuudha achi mudannoo sana keessa gaafa akka itti baanuu dhabne of argina jechuudha hedduun keenya. Innis maalidha wanti biyya namaa keessatti waggaa 7 nu lakkoofsise wanti caban taane nu cabse maal yoo jettan nuti yeroo biyyaa baanu waggaa 3-4 maatiif hojjenna jechuudha. Maatiinis jijjiiramanii iddoo tokko hin ga'ani. Nutis maallaqa sana qabannee waa takka irra hin oolfannu akkasumatti waggaa 3-4 jechuun xiqqoomti jechuudha. Umurii daa'imni takka yoo dhalatte hagamitti ga'uu dandeessudha. Nullee haguma daa'imni dhalatte sun umurii dabalattu umuriin keenya achi nurraa deemaa jirti jechuudha. Kanaaf gaafa biyyaa baatan fira koon gammachiisa maatii koon gammachiisa obboleessa obboleettii koo jettanii birrii 5,000 10,000 20,000 wanti isin gadi daddarbattan kurree kun dhufa jettanii gaafa biyya namaa keessa waggaa 4-5 geessanii ani eenyudha maaliin godhadhe akkamittiin gala kanas sammuu isin nyaata jechuudha. Akka koofi fakkaattoti akka kiyyaa hedduu jira kan galaana kanaan nyaatame kan wallaalummaa kanaan nyaatame akkas ta'uun qabdani warroonni dhiyeenya biyyarraa dhuftan immoo guyyaa gaafa biyyarraa dhuftaniiti kaastanii an waggaa lamaanarraa maal godhachuun qaba waggaan 2 guddoodha namni takka kaayyoo qabaatee naan waggaa 3 keessatti mana akkamii ijaaree baafateetu kan irraa kiraa kennachaa mannaariyaa itti galu waggaa 3 gidduutti taa'uunuma xumurata jechuudha yoo sammuu qabaateedha garuu please sammuu keessan bana ammaan dura hedduun keenya dogoggorree jira miidhamnee jira akka keenya sana hin ta'ina waggaa 3-4 maatiif hojjechuu jechuun ati umurii keerraa hagamta akka gubaa jirtu ni beekta. Firri isa durii miti. Yooti qabaatte yooti of dandeesse yooti mana gaarii qabaatte si dubbisa si jala deemee si firoomfata. Ati waan qabdu arra hin qabattu taanaan namaa gadii gaafa galtee ji'a 3-4 gaafa waggaa 1-2 namaa gadii taatee mana gaarii keessa hin jirtu taanaan jireenya gaarii takka hin jiraanne taanaan si tuffatanii achittu sirraa dheessani jechuudha. Nu kadhatti nu rakkifti duruu waan hin goone siin jecha hundu firri inni dursi jaallatullee si jibbaa jechuudha. Akkuma argitan osoon tokkaasaa fuulli tiyya kun gubaan akkas na godhee jira jechuudha. Biyya namaa kana keessatti dhugaa rabbi baay'ee takka aannisaan nama fuudhamti. Ho'i kun ho'a miti yaa shamarran keenya. Shamarran akkatti darajaarra ol baanee gadi buunee sa'aatii meeqa hojjennee gaafa biyyatti gallee nuti bishaan takka lagaa fidachuu hin dandeenyu. Wanta jireenyi hunduu aaraa nutti ta'a jechuudha. Baay'ee takka aannisaan namaa miidhama biyya namaa kana keessatti. Adaraa yoo ofii jettan waggoota hedduu lakkoofsisina kaayyoo qabaadhaa sammuu keessan banaa waggaa 3 keessatti mana ijaartanii baafachuu qabdu yoo maal taatan yoo nama taatan yoo sammuu keessan bantanii yookiin immoo yoo sammuu keessan hojjechiiftanii itti yaaduuf ittiin hojjechuu dandeessanii jechuudha. Irra hedduun keenya waggaa 7 jira waggaa 8 jira kan yeroo kana reebuu mana ijaaraa jira. Mee yoo mana kana xumursiisa kan reebuu lafa bitaa jira kan immoo waggaa 5 jaataayyuu haga amma waan tokko godhatintu jira kan darbeera. Kan sichiif karoorfadhaa firri keessan maallaqa keessan fayyaan keessan maallaqa keessan wanti hundaan maallaqa keessan yooti maallaqa qabaatte namni mana yaalaatti si geessa yooti maallaqa qabaatte namni si gargaara si firoomfata nama biyya namaa dhaqee galee jechuun gatamaa maallaqeeti fuutee galtee yoo birrii 5,000 4,000 taate
dhaxxanii yoo suuqii takka ittiin bantanii hoteela takka ittiin bantanii yoo isinirraa hin deemne sila maal birrii meeqaan fuutanii birrii meeqaan hojii seentanii waan qabdan achi keessatti urgufattanii kan baatan fa'aa jiru waan akkasii nama hedduu mudatee jira saniifuu namoota biroo akka hin mudanneefin dubbachuu jira hordoftoota kiyyaa dhiirri isin filachuu qabdan ka biyya keessatti qiixxaa isin ijji nyaatee jiraatu danda'u ka hojiin tuffanne dhugaa rabbi yeroo amma kana yoo danda'ame gabaree filadhaa anamma ijoollee biyya rabaa jirtu kana irraa komiin qaba jechuudha sababiinsa isaan arra dhaqanii arra biyya namaa kanatti hojjetanii maallaqa guddaa argataa jiru birriin garuu warakaan qabdu waggaa 3 booda hirkaadhamti jechuudha gaafa jireenyi biyya keessatti itti mijachuu didda isaan ammallee karaa qabatanii si dhiisanii siijinillee qixxaa nyaatanii hin ta'an warri dhiira biyya rabaa itti heerumtan warri dhiira biyya rabaa itti heerumtan shakki waatu jira saayidaan sana keessa galaa isiniin jechuu barbaada maaliif yoo rabbi taasisee jireenyi sun milkoofte isin ijjiin ta'a yoo garuu jireenyatti hin dadhabaa laafaa dhufte inni ammas karuma qabata jechuudha durii ituu ni deemuu biyya namaatti wal argita waan ta'eef dhiirri takka biyya bahee hin beekne garuu qiixxaa isin ijjiin cabsatee ta'a jechuudha yoo deemuu barbaadan illee siintu kadhatee jireenya hiyyam fooyyessaa algaa gaariin bitaa biiffee gaariin bitaa habiibii kiyya waggaama 3 naaf kenni yoo isin jettan ishi isinii jechuu danda'a. Inni isin biyya namaa kanatti jaallattan garuu waggaa 3 wajjin jiraattan yoo jireenyi laaftu taate atillee asiin ba'i anillee asiin hin baasiin jedha. Bultii keessa taa'u miti jechuudha. Yaa warroonni amma bultii hin ijaarratin jirtan yoo dhiira biyya keessaa filattan kanaaf isin fayyada. Yoo dhiira biyya namaa filattan immoo waa hedduu naasa'uu dhiisaa bakka waan dadangeessu jira. Yoo dhiira biyya namaa filattan immoo xiqqoo ishee bilchina qaba jireenya biyya namaa ni beeka waa hedduu hubatee jira garuu yoo jireenyi itti mijachuu baatte karaa qabata rakkoonsaa sana jechuudha annukaan dubbadha bira qabaa hin beeku hordoftoota kiyya ani miisoo orootuubiidha woroonna jaallattanis woroonna jibbitanis maamila kiyya ta'uu hin dagatinaa isiniin jechuudha hojii rabbii hedduu nama dhiba hundaafuu alhamdulillah shaantaan kun na bukkee jirti deemaan jira eessan nagoo jira obboleeyyan kiyya waggaa keessatti gizee meeqan mana namaa dhaquu jira jechuudha jarri tiyya mana obbolaa na deemsisanii jechuudha maaliif ofii isaaniitii ni qabu bakka biraa deemuu ni bashannanu anas namumata akkas ta'e maal taame yoo ayyarii na korsiisanii na fuudhanii deeman yaa obboleeyyan hin didan jechuudha ani yeroo meeqan deemee mana namaa taa haga isaan galanitti jechuudha mana obboleettii na keessa deemti alaa kulli alhamdulillah rabbil alamin garuu waggaa meeqaffaan biyya namaa kana keessa jira yeroo akkasii kana jechuudha uswaalli nam jettee jiraatte yeroo akkasii kana qat godhee birrii kiyyaan tikeetti kutadhee gala jechuudha maaliif akka meeshaa cabduu takka mana namaa si ka'anii gaafa galuu fedhanii manatti si deeffatanii wallahi amileen nama cabdii ishee amileen nama cabdii callisaniitu akka qodaa cabduu achi si kaanii achi si fidu ala kulli alhamdulillah ani waggaa hedduu lakkoofsisee jira osoo dur sammuu kiyya kana shaqal hojjechiisuun hin danda'a ta'e haga kana akka qodaa cabduu as darbee achiin darbu jechuudha gaafa isaan deemsa baay'ee sanaan illee tikeetti kiyya kutadhee galuun hin danda'a jechuudha sinii galee dhugaa rabbi guyyaa 3 kana jechuudha halkanii guyyaa walitti hojjedhe fuulillee na badde akka dadhabbii qabullee narraa beekama sun hundiyyuu isaan deemsat jiru hojiin ol na kollaanii gadi na kollaan jechuudha biyya namaa kanatti ijoollummaan namarraa dhumti miidhaginni namarraa dhumti feetullee ho'inni biyya isaanii sun qaama si balleessa jechuudha wallahi biyyi keenya biyya tasgabbooftuudha biyya qilleensi ishee bareedduudha maallaqa qabaatteenaan dhuma hojjetaa jechuudha asirratti waan isiniin jechuu barbaadu obboleeyyan tiyya waan isinii dhaama please duraaniin yoo birrii 200 qabaatte ati sooressa yoo birrii 300 qabaatte ati sooressa birrii waggaa 4 dura birrii 80 suuqiisa ana jedhu takka banatta jechuudha amma garuu yoo birrii 400 qabaatte galte gaafa ji'a 2-3 sirka jireenya miti haga danda'ametti 5 namaa ergitan 10 namaa ergitan walirra kaadhaa please walirra kaadhaa yeroo baay'ee namni hojii gadi hojjetu namni gadi ilaalamu namni waggaa 2-3 booddee dhabee harka namaa ilaalu namni hojii birrii 2-3 barandaati buna shaayina gadu eenyu shamarran biyya arabaati galte as teessee obboleessa koo obboleettii koo armee koo haadha koo maariyyee koo haadhaaf abbaa gargaaruun maashaallaadha obbolaa fayyaa qaban obboleettii fayyaa qabdu fira nagaa qabdu
nan gammachiisaatti birrii 5,010 ergitu isaaniin illee hin fayyadu galata illee irraan argattu siif kasaaraadha waggaa meeqan hojjedhe jettee of gaafatte sammuu of maraachita jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya waa'ee fira kiyyan gammachiisaaf hirriban nabina dhugaa rabbi biyya namaatti waa hedduu dhaabda jechuudha. Sammuun kee tension hin taane keessa gala dhiphina hedduu keessa galta. Yoo yeroo dhufteerraa ani eenyu maaliif hin biyyaa ba'e eessan jira akkasii yoo hin jettu ta'e waggaa 4-5 gaafa geesse sammuun kun xashiisi taate jechuudha. Akka sanaa ta'uun qabdan hordoftoota kiyya. Warroonni ammaan dura si mudatee jiru haadha bishaan darbee waraabamu warra dhiyeenya biyyaa dhufeefin dubbachuu jira jechuudha. Ani dhugaa rabbi osoon akka kana yeroon biyyaa dhufu namni yaada bibishaata akkasii dubbatu jiraate jabduu namaan ta'a jechuudha. Garuu uumaan ittiin fakkaata ture yeroo sana waanuma waggaa 4-5 teenyaan jijjiirama guddaa wayii agarsiiftu si fakkaata. Garuu akkasumatti yoo